يا أمتك يا سبا جالتما سبا كبجما سبا أمنما بقرب بالأمرين علم كينا يوكين أبوليس كينا تكا يور محمد بقرب بين سلد والراسي هم بسي لبوتي سيرسي أربع كان أرجمت سبا كينا وجين أكسم أموتو غافيف ديبي يوكين أمو برسيفته غافيف ديبي إساني إرادة جيفته فرمات تبربادو بكنا أرجمت أكسم أموتو بقيادة كي وانغراكي كيس جيرو كتابة كان نمبر رسيته أمتك برانغته سنجيشا غرغافي تتي يوكين أمو غريادة كبوتي تتي بفاجة جونا غافين تيتا تكتي أمتا في سلام سكبا إسفورة شراتي في الليل يوري في الليل أرتسون إجا أمتا تيجا فقول لالتي دفتة وهو بطفنا أمواتين أرتين تصباتي مسكا موقف دلوغا من أمات الهجين أرتسوتا أفاني في عادة سيما في سياسة أمتو برسيزو هجين تنتنا كتابة بيتو في قدوسيسن هجين تنمت إسن هجي أمتا تكون هجي أمان جالتو هجي أمان هجتو نتي أرتسون هجي متا كناك أبنا إسن بكبوة كوريتمو يوكين أموتو يو بكبوة حواسا كناتمو أكميني نتي ورد أرتي هجين تنجي متي أجرة تاكا غافين تيتنا إسن سود أجرة تتغدي بياب جوار كوبا بوتي لما أركان غاي لما بوتي غرابي جيد أبي ركوتو كوبا بولي تنجي akka kanaan ifaajeen ummataa lubbuun qabsaa'ota absoo wareegamtee harka kennaa bahee kun waan ummanni beeku waan achi asii hin qabne ummanni kuni jawaariin kaleetiif jawaariin hadhaatiif jawaariin boruu garagara gaafa achirraa kaatee ati dubbii jawaar umrii kee kakaleetiin humna kee kakaleetiin sammuu kee kakaleetiin ummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffidee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun jawaarii kaleetti gaafsan kan jettuun kan ummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii duuka deemeeti kun dubbii kalee irraa haasoyna akkas yeroo ta'u ifaajeen ummataa suni dhiini qabsaa'ota akkasitti lafatti batee suni arra jaratu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru namni qabsoota hin balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaatis jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girma waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo manni oromoo harka 90 ol fite oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin kan bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa tana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jedhee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san uf keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma ummanni oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiila irra jaba namni ummata oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabalee miseensa wanti dhiiga ummanni oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabbota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii ummatan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii booftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf gabraa nuti gadi deemtan hojii akka kana obboleen joon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleen joon jennaan dhagaamu keessa socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moolatti dachee gaddee beeti waan lama nu harkaa taate kanaaf takka warri ummata gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata oromootii miti ummanni oromoo tokkummaa qaba ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana
hojii teessanii waliigala gakkoota akka tokkotti yoo isin dirsa waltaatan malee bilisummaa waan jedhamu hin jiru. Amma sammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takka to'asu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya oollee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuba hiriirsine bilisummaa ofiitiin mirga biyya ofiitiin akka biyya ofiitiin gonfachiisuuf malee akka nama ol aangootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafa uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin socho'u. Dhengatti dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraate yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun uummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan uummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu argan? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii uummanni du'uun ool hidhamuun ool arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessa isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo orga cabee kaasee halkan tokko rafne guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka teessi harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin. Kabira waa lamatu jira. Gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira. Biyyi kun diigamuutti jirti. Kajedhu sodaa lallabuutu jira. Gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira. Isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii kajedhu jira. Kamitti gorrame? Kanaaf adda bahuun rakkisaan ta'e. Osoo rakkoo uummataa dubbannu gurbaan haasaa dheeraa taasise Jowaar jalaa dhaggeeffachuu dandeessanii ani beekaatiin muree naaf kolcha. Lama kana deemsee itti deema. Gaabii hedduu waan qabdu jechuudha. Umara kuma sodaatee dukkana irraa kaase. Dhiiraan waa'ee goolii isaatu noo isaati. Goolii biraan geenyee lammatti kennina abiitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa. Abii ta'uu waliin roobus ni hinaafte naan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal biti. Hojii keenya tokko qoraanis. Aangoo harka ofiyyoo kennuu natti murteessa. Ittiin itti gaafatama ture. Eenyu sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni jiran gosa gosaan bakka shanii qoodamanii turan. Oromoon illee qopheessite jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa gosaan walgolaan bitanii kana caalaa wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture weersoo shan muummata. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. Civic society social movement political society qabna kennuu qabna ture. By 2020 if apa one way sabi barreeffama as jasa kan gocha ni bar. Terus dewas gue. Kubala mati. Torbar dah hanga kola lamati. Yeroo qabsoo dhagaa qo'adhu kitaaba hojii shan afaan Oromootti ne dari bahasa dhufa. Barreessu itti nama ta'u. Tasii barreessu haa'u nama ta'u. Mareechiisu irratti. Karoora keenya sochii uummataa maal kan jedhe. Kan mana dari sirba wayyaanee kaasudha. Sammata waan bayaan tokko jaarmeedha biyya alaa jira waantaalee kan at least aangoo akka hiratan. Jaarmee siyaasaa bakka lama fayyada gaafas. Tokko ilaa ture tokko biyya alaa ture biyya alaa ture faffacaa ture. Faffacaan sun immoo kan dalaga ture gola qaba ture murna qofa miti.
Ini rafatin apa? Kuma la matu. Kuma la sate matu. Muna ba ni ba? Biganda kes. Sampunan orang macam ni nation building project itu tu. Fune muna na kayaknya nation building project yang tuan dia ini sudah. Karena jangan berada di dalam kisah angka jauh sedikit. Relatively video tu ya. Kau video kisah mo, namun sebelum mau orang kawan, sebelum orang kisah itu sudah sama kawan jadi lama kan itu lagi. Wanita tengah beda tu jadi yang kita desa. Kita orang nak kuning sini je. Anjir berjalan umur rakam. Alam mas kapsan orang orang mana pun lalu umur rakam tu. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tukku kon lalle. Khabba bulani lalle. Bukan tu betul. Akka gahum saja bagulah tu royal tu. Gahu murah betul. Lihat sih kabur ni rawat tu. Tahu ni. Itiara nanti silawaya awak tu tu lam awak tu. Berkata tu experience ingkar. Ini sirne cakai soal kredit tahu. Konti ni sirne status kau itu sih sama dia. Face of change itu unda tu. Kero ni berapa tu mana berapa tu ni. Tahu ni kisah. Itiara sini lam malah. Hangkira kamu wajibu. Hangkira kamu wajibu. Utama wajib apa? Umman itu lagi tidak. Statesmanship apa? Cross ethnic apa? Ini nasa kisah. Dan begitu tu, ya baca ucap itu terus. Lagi nasa kisah bermuda dabu, muda dabu. Ambition, qualification boleh muda ni kawan tu sah. Karena jalan ni orang tu tersentuh. Muda kedai itu kau mahu external expense nanti mereka cinta dia. Lo jangan is orang mahatau mana yang orang baru itu tak ada bukti. Misalnya, okay, balik je. Aku akan fakir bukti. Karena. Nabi kulit ufnan, opini office, orang office, Ethiopia office kasara aman je. Oh, us nanya ter, us operasi yang nanya, kau ni gambaran daru orang usir Russia cuma hararas tak ada nanti. Ini sih. Tambah tu, gari je. Ini kali, martabatnya wogga ukon dalam. Farsi pulang lagi. Jadi nampak, bayar boru ya. Samboda, kalau tempat kita ini kau baca tu. Okay, alternatif leadership jelas kau bayar ni jangan oleh tu leadership araki itu boleh. Talk is cheap, but we tried everything we can. Now, so boleh ni. Agak bayar ratu itu, we tried. Kamera, karena negara banyak. Kalau makan itu karena negara, kalau makan aja dari karena negara tu ya. Karena negara anda lepas kita kayak sosial, akhirnya kita kena dikira. Kira-kira kena dikira juga. Jadi juga kan, corona bukan itu, media tinggal, kerja di kurma ini. Orang bangkit kaki kamu, belakang ke. itu मेरा बीजा दुकान itu वजन को ना बंदे चालू रखो और भी देखा तो kapso idan mo bale awadan ku so jan butin lo kapso idan lo kamar bale jaru guru digaru ala ko tawam ye kenya ala ko tawam kenya ergo pora ribo to chostale par paisa mai jamne uga fuke satti oregam madalana sirna wagga hentama gahi ko mare kulche ne be yaada me from the strongest party the strongest army and the most robust economy ture ratti idi rabu do itu market arro one day arro dai ko we ka oru ka ka we awai sin farsa tu su balaga de oru terra kawe biti sirna barbachi arra minimum oru ya kaisa minimum million oru moda kawe million to ko minimum darat nomor daru ko kan dinje ya Kita yang itu ada kedua nanti. So let's not fetishize guns. Kau yang kata, ini yo bukan ini, itu orang bukan gara-gara. Kau yang bukan gara-gara.
Wani wakala mana kusa je wa mega da atretis kawen wani buka pamutun dia sakit ada juga tidak negara kultural lean an is not religious bukan sesuatu religion ada sudah mereka wanita itu kakakku kia sudah tak nanti oka biar rawai kapsul negara nggak tahu sudah tak nanti berapa tahun dulu dah betul akam berbunyi rakul juga kawin ini balik terlihat ada orang mau kawin balik balik kawin nak maroja mar kawin kawin betul betul sena isadi ti abaw kawin apa kabatin be utaka warana apa utaka kabatin be rakul orang mau nanti mo tidak karena waktu pas coba takkan dulu ni terlihat be orang mau garu ada lagi nama di zaman bicara this is fact karena kita misalnya mulai cuma baca itu. Kamera demokrasi nak kita kisah dan dia boleh dan dia apa? Itu ada seorang leo. Kenya ni zaman mau hati dengan kita fakir. Serna Hamad. Kibaki itu kurveti masih parti demokrasi ini. Karena Kenya demokrasi. Kasih persenti lah betul lah. Kita tu mandi muka resau kan tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayam orang mukti tiba ayam apa Allah mati dia ayam apa nama le nama tu khusyuk bukan dia azkau nak pun kapsul boleh dura gini jalan bisa bayar soci mau dia samboda jalan saya itu mau mati jalan sebenarnya kapsul sebenarnya demokrasi multi party demokrasi kita kan amma demokrasi partai berada di mana dia bion Hindu Nigeria semua betul South Africa semua betul demokrasi dirkam demokrasi Afrika tinggal dia pun dari sisi ini namanya berapa ovo ni jangan dia mah dirkamas dapat komuniti hari komuniti demokrasi dan demokrasi ini juga foundation sah Raila ada kan orang kan bahasa orang kalau demokrasi tidak kayak itu tahu ketika saya kabar kambang dan jamaah zaman saya demokrasi harga kan ilmi tidak beri ambil ilmi hawa mana demokrasi jauh lebih intensif agar hukum ini demokrasi seperti kilometer di sini. So, demokrasi indah dia menjadi demokrasi fatal. Kalau demokrasi mau begini, orang mau bermuncul dan tu, coba betul terasa. Demokrasi kalau jurati, one minute. Gantung mati kau kan? Bakka kana immoo sababa rakkoo teeknikaatiif sagaleen adda muramtee jirti dhiifama. Abi war humna fincile gosa gara disi humna mootummaa jalan qabu. Arra wal kabar bulan jirata jirmale naan boleh tuan naik jiran. I kisah tu I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farming itu kau yang lebih kerja Ethiopia amaru lalu macam kau ujar. Lo kimpo maromfan ubalik absolan. Ethiopia Oromia Oromo tahu jarang indah dia mu malah babu maliki amar dapat bukan Soviet di US kau tu ini juga rahasia karena the middle powers diod itu tu harga gerbatnya tidak terjadi arti ummi tu warana nufe abis warana amor tu indah tu seperti ni that's it done warana sa jiwa kapasiti dede abadan dewe kidani to chunat do amara nama amara ke magara kunto pura samale arka sanjiran this is hard data hard tara yang sampai inji wa kata sehingga fi kufaju maka diburu marwan dan kaso tadi utti na ne ko sari bit ani kan je jaju sari ranti kisah sun kamu wani buddha toko dia ini sudah jangan kufur. What am I talking about? I'm talking about post Abi. Abi boda ini tuli. Dia berarti akan kamu era baru toko. Lembaga the post Abi political dispensation. Elite itu opera, elite itu kamu karena itu kamu. Yoga ni matu gua orang berjaya itu. Aras dari sini mau cukup apa dia? Dari sini kuruku. Itu satu untuk ini ya semua. Kumala magi kulenjia
hiree guddaa booda eega state of emergency declare godhan booda namoota akka keenya nama akka tokkotti qabee jirtu. Sirni kun kufuudha. Jijjiiramni kun jira. Haa qoqqooduu jira. Haa waliin jabaa booda naan jira. Waan irraa guutuu miti but I bring you certain information to certain issues. Yeroo sadii keessa. Within a year sirni sun dhagata. Yeroo biyyoo kunu gaafa nama qopheeffadhaa jechuun jennu mootummaan yaadannoo keessa jira akkasii miti warra jechaa ture jira. The fundamentals are gone. Ammatti wanni ajitee godhaa jiru maali? I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana booda yookiin aangoo kana booda sirna ammayyaa jiru booda sirna akkamitti ijaaramu qaba? Sirna soo. Eewwamni transition kun jedhamu kuni baatii jaamurkaa tokko keessatti takka karaa nama kaa takka karaa deemu. Yeroo kanatti karaa irratti eeguu baannaan kute maal taaree bara dabree yoo darbe. Baatii jaallabraa duraa namni mirkaan muratu. Gaafa mirkaan irraa galee namni kaafii kaasu baaburri duruu hadiida irraa bahee gara biraa kutee jechuudha. So amma kan inni jechaa jiru that is coming whether we like it or not. Hanga fedhe abii jira. Hanga fedhe abii jibbi. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenje eeneti. Arama waa'ee sirna jijjiiruu kureetu na jiru. Ittuu dhiiftuu gosa beeksisu. It's over. Ka hundumti nuti kana jettee yet is the system more of a liability or more of an asset? But bizarre by much nature it's more of a liability than an asset. Finally, Tiko, Dijino Tiko, Gogota, the Rehanisa Argate, Dahama the Major. More than anything else, credibility. Hogan sa siyasa Oromo, credibility umat Oromo, kasama ke sena le balik. Arrogant yette, ignorant yette, asal incompetence. Sistem yang menyeluruh isi kaki stun kerasi. Dura tipe namun anuka futu akasin tipu ni beda. Even aci kesawo amma namun ni file ni tipu marse. Loyalty are the only criteria. Jiru namun sebenarnya nasional kes namun itu dia berkuasa kama jawab jiru. Bisa baru bakal mesti sudah hijrah. Bakal mesti sudah bakal karakap sih sudah bakal tersigo mau sudah tersigo origin tiu sudah hijrah. Mali sarati ya patah itu dulu. This is a sultanistic state regime. Kafa ya di mali di beler fokus dulu. Serna orang tua parti kokotur. Di beler fokus ugo ni baru wan alagat tadi wan terkait tadi ni. Serna orang tua parti kokotur. Kalau di biro di beler ni udah isa semua tu patah ya jadi mana terkait pusat tu. Arah dengan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, in modern era keessatti sultanistic state akka yeroo amma waan irratti fakkaatu irraa nuun. So I'm not focusing because I have beef with it. No. This is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Maqaadhaaf joomole, there is none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Gafin, isi ati mabdi, wal abdin di sini, tokumai tombak toli kalta. Ati ambo, federalisme konajit. Gafin sabah, bakal gante sabne orang mau bercuma di pasal dia gatuk boleh, federalisme nak tahu, Ethiopia pergi macam. Kau kan berapa? Orang mau kebutuhan kan berapa? Kalas warna Ethiopia berapa? Warna demokrasi ini berapa? Warna sebab iya sama Indonesia, foto film berapa? Kasih tu. Don ingkanya latah akka ada semua orang kau sana pakai selit. Akka kini umat orang berkehre kita mana berkisah tetap bagi umat kita boleh kan? Karena nak tidak tak asal.
yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa iddoo jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kan naannaa jirtu kophaa kee naannaa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kan naanna'uu dandeesse? Warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu sidii beeka jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufoo qabsoo akkamiiti akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa oote ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhee laayikoo godhee adamamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Anwar isin gammachiisunitti ni bu'ee waan isin fayyada jiru kanatti jala murree haa dabarru waan tokko yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arra Oromiyaan eenyurraa foto hin ta'a biyyaa matirraa immoo biraan juularraa foto hin ta'a. Naannoo fi dhuunfatti. Naannoo waan tokko. Uummatni wal bira dhaabatee hin danda'amu. No, hin danda'amu. Practical hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Seddeen. Later, sagantamoota keessoo gabarreessu, he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoof saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture. It is not true. Maaliif nama har'a ammoo kan hoggaan jedhu ati san jetteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessa jettee Oromiyaan otoo jettee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Saniif hidhamuu qabu. Saniif dhiibbaa maa jedhamee hidhamuu qabdu. Ana ammoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu kan Oromoo fayyadu kan Oromoodhaa bu'aa qabu buddhaan faan beekan amma zamana baakoo irraa kaasee jennoo kee kan nutu and it remains har'a kun jette handura sitti ka'u eliitii Oromoo kastee jenna waa corratti practical miti. Lammaffaa Oromoon amma if bira dabree saboota biraatiin itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda dhiiroo. Kaleessa Amaariin guutuu wayi billi filatee akka warra hin keenye bara. Kaleessa hin keenye maqaa isaatiin irra ture. Gaafa ta'u cunqursaa Amaaraa irra ture jechee dubbachaa ture. Saboota wayyaaleen dhufte murna xiqqaa tokko ture manni Tigraay jedhu hin keenye. Olaantummaa Tigraayitu ture jennee qabaa ture. Har'a sababa sabni Itoophiyaa olaantummaa Oromootu jira jeeti amana. Perception is more important than reality. One in a mission. The more important than reality. One case of Kenya. One case, Gamala, Mirama, Gamala. Gamala, what do you do with the Musamudi? Gamaka, Maka, and Sabra, Nisa. As in Mira, and Chinchibam. Can I roll on Rajus for a Kasu?
Roro sama ternyata khas maka kayaknya kenapa tuh nafsu dual duty kan. Anggap malah presiden abso is barang tuh jatuh. Anggap malah presiden nabi nuni tadi makanya sampai ke betul ada kalau begini. Ini dagingnya Allah wajib kamu. Dagingnya dunia berarti kamu berarti. Ada bakar itu gane kasih kerja rasa dia ada tu. Ada bar akal esati because I'm Oromo wanita ekip mi ada itu ada. Ilmu orang mi itu tidak ada. Jadi mana kita mau ulang malam apa? Honest ani. Prigmat yang betul halal betul kan? Sering tuan juga nggak ada itu. Jembatan pun ada ke Hasan. Jembatan pun ni. Apa dia? Jembatan pun ni. Kan ni nabe kanan tu. Ubes di boleh boleh. Isa arakan bukan na. Sahabat kabawai negara maksud sahabat hal hari ini umur tak usah tulen ram. Mana tentang rakyat itu saja. Anggia sirni kun sosok bi kalesa asasi kalesa di gama nagati lidi ya sabo sote alam buyan demo oso nagayan dubbi fuda umne timfu ya ta tu gama dole tazane bolge suante wori ke tarara achi agami debo hekol pura marno hoje wari nanu asih dulu. Kalau kita temu berbanding, wanita lebih berisiko tidak. There are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened even over its own structures. Deliver what also berbanding, hal itu deliver perlu bayar. Saya nak dua lagi kamu. Itu apa pakai? Kami akan dengan kasih jiran. Mari arogansi dari ignoransi bola rumah, bangunan, usaha, mutan uji jiran. Of turma berumah. Hamba tunggu cuy kerja matu tu biar kisah itu. Kamari tu bisa, mutan datang bisa. Hamba bawa tu ini mutan tu kunci. Unda capainya capsine jira, buat dulu tu hak jira, lagau si kamu, lagau si berapa, pakai nyamuk sendiri. Wani bersa sedapat diri tu kemana kena bete ni, jualan apa, galang-galang wajah hasil restoran, kuang kabas, anam ni orang mau cakap tadi oleh dia, kalau dia nama kamu, ifatin garu. Jangan seperti sidat dah, orang seperti sidat dah. Mari we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas saya tifar orang Tuhan no, orang berani aja. Itu bukan dah orang itu sekarang. Mari wani, angkaran lu dewa balik. Hali biyanti, lah biyanti apa itu? Itu apa? Arbani babi. Arba hukumnya aman ke? Kayak ibu honda nyata tu. Itu apa orang Romanis? Kau ini tu mati jirti. Dari guys dalam kau cakap kerja jira. Ini di berolah orang Cina kau motor mati, motor kau kasih kau motor kau butuh saya. Kuncan kau tidak bersyari mata fikir macam. Anu mata fikir. Kayak tidak bersansi. Lawlessness sama tu fajar. Karena itu dia bukan naga, furniture istiban aku boleh. Biyati siasat biyati, afal kau itu rakyat afal bukan siasat debu banan, bos orang kaya sagar terbeda debu banan kasar apa kau itu. Aku orang itu bukan dia kita, aku orang itu, mana kita sih mari aja. Marketplace is very important.
Hooggansi siyaasaa akka beektani, hooggansi siyaasaa akka nagaadeeti. Waan gabaa itu, gabaa dhiyeeffata. Dalagaa dhiyeeffata. Waan gabaa bitu qabu dhaalee suudha dalagaa dhiyeeffata. 2022 maaliif godha ture? Gabaa dhagaa. The marketplace for peace. Sani uumuu dalagu ture. Why? Humnoonni olola akka Tigraay isaa ta'u, Oromiyaa keessatti olola gara araaraatti akka dhufaniif uummanni gabaa gamanaa isaatti eeggamsuudha. Iko akka sagabbaawwan qabootu malee hooggansi mari'atee neegosheet godhee itti dhufuutti itti dhufaatu. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaada turre. Ammoo gaafa dhiibbaa maaliif jedhee gaafa isa caalaa ijoolleen akka dhiibbaa godhu. Arramaan mootummaa dhiibbaa godhu. Specifically maaliif irra focus godhu. Because I know for a fact army, military araara. Ministroonni araara. Amma hajjite kawan kemudian isi didi isa. He is unable and unwilling. Karena fokus pada di mana dulu. Karena wadah itu, mari kita ikut. Boleh kita kata wahai kafau boleh kita sudah itu sedikit. Itu sedikit kafau wajib cerah. Untuk cerah cerah itu tidak berapa. Kafau kok wajib soltein. Orang-orang fasol teh orang biasa ni tim mukhazir na sangke sa ujir wajib walpo. You are understanding? We work together. Kau itu sendiri. Mari ni kau makan dia na. Toko kita bawa beres. Lama. Namanya itu orang dia kan. Arah beres itu kau. Ije itu sendiri. Okay. I have a political capital I can use. It's not easy stuff. But I have a political capital. That's fine. Namni dungaru mutanno kira bisa diwai ada muka bisa tuh foto dah itu ini benar-benar ekor macam tu raga betul terus ini kita mari biarkan ini jawab kalau boleh kamu kenapa garu simple meriane gafi gafade oso simple me gafi ti anak itu simple dirre itfal muka bani gafi polisi gafi ummata siga anamo da asti dubbat gafi tiyam akka nama ummataatitti akka sagalee ummataatitti waan ummata keessa gurgumu afaan ummata ta'e sagalee ummata ta'e akka kaleessa ummata kiyyaa akka inni mirga ofiitti biyya ofiitti falmatu mukatti baasee wayita isin hiriira baaftan isin jala baafneetiin kaafneetitti akkasitti abukaatoo ummata dhimmi isaanii keessatti meetii falmii taman jettee si jabeesse ummata eeggarsa ummata dhageetti ummata guddaa qabu ka arrabni isaa qannama ummata ta'anii falmuuni nama ini polisi kasih. Boleh kasih kawan tu. Loh, hari itu berita. Yang dia tu berbohong. Wadah dia bohong. Reaksi aku anu je. What am I doing right now? Serius. Jangan cakap kasih. Kaki ni nama. Untuk saya cakap tu dekat dekat tu. Haram berbahaya. Kenapa kita boleh mereka maaf? Kau jangan robot canggih. Haram kamu berbahaya. Lepas apa? Orang mutumma surgari dah. Ini kerja terus. Dapat akal mutumma muntat kalau masih. Rapuan yang malah itu. Mutumma orang magari kalau itu ganti mana? Dubbatnya aman sih sundan dia. They were completely dominated. Their narrative has been completely dominated. Like, even media just also come to. Okay, we dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust started dealing with the Kurako Joles and Mohammed. Baru mereka bisa. Itu sih
detail cases se nuti mutanno qabsaa'u lama ta'e mutanno biyya bulchuudhaan qabu Oromoo mutanno sun ijoollee sanatti immoo irra caala rifeensi godha mutanno san hamma nuti qabaachaa ture maal seetan isaan mutanno biyya administrative experience godha Oromoo biyyoo kun immoo mutanno qabsoodhaan qaba intellectual particularly knowledge production irra qabna ture lamaan gara walii yoo finne welcome ta'e yaada ta'u ture amma osuma keessaa warra hedduu fageesse jechuudha kanaaf barii gaafu ni raasuu itti fufna yaada maddisiisuu itti fufna tarsiimoo waan xiqqaa dhagaafate boboore bakka wanni harri nuhin ta'ee isaa takka waan itti deemu hin mudhamu waan deemu hin mudhamudha gaafii bareeda waan bareedaa kan filan abbaan milishaa inni qeerru dur turin turre dur galaasaa fi warra biraatti wal har'a mardaasaa fi farra wal that's a new peculiar nature bakkee nu jiru jechuudha qabsoon suni kanaaf qabsoon sun gara qabsoo dimokiraasii deemu akka qabdu qabsoon nagaya buusuu nagaya immoo fedhii nama tokko yookiin mummuuna tokko osoo ta'e dhiibbaa uummataa dhiibbaa dipiloomaasii dhiibbaa uummataa dhiibbaa bifa adda addaa jiruudha biyya gara gaddeebisuu danda'uu qabna kanarra jabaatee deemaa bareedu fuula baay'ee takka walangoota hoggan deebi'etti wanti ifa taati bakka na gaafatanii sirumatti isin qophaa'ee godhanii osoo isin jook hin jirre kanaaf bareedaa ta'ee gara fuulduras walitti deebi'ee sirriitti bareedaa gariyaa na bula.